Aduulessa 15 bara 2014 jilli itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina aanaa jiruu obbo Yaasiin Muhammadiin durfamu godina Harargee lixaa aanaa jiruu Araddaa Marichuu lakkoofsa 2tti argamuudhaan raawwii hojii tajaajila tola namoomaa harka qalleeyyii dahoof irkoo hin qabneef kennamaa jiru daawwachuun galateeffatan. Hojiilee tajaajila tola namoomaa daawwataman keessaa kan isin daawwachiisuuf carroomne ijaarsa mana harka qalleeyyii fi meeshaalee tajaajila maaf soorataa oolan kanneen hirmaannaa ummataa fi dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa damee aanaa cirootiin maatii obbo Abraahim Muhammad Hasanii fi harmee isaanii aadde Zeenabaa Ibrootiif taasifame yoo ta'u obbo Abraahim Muhammad Hasan jiraataa Araddaa Marichuu lakkoofsa 2 kan ta'e dhukkubsataa daa'imman xixiqqoo deesseen isaanii Waaqayyo irraa fudhate kophaa isaa guddisuuf dirqamuudhaan gara fuulduratti illee nama deeggarsi isa barbaachisu ta'uu obbo Yaasiin Muhammad dhaamaniiti jiru. Aduulessa 15 iddoon amma itti argamnu godina Harargee lixaa aanaa cirootti Araddaa Marichuu lakkoofsa 2tti argamna. Waan ajaa'ibaa isin daawwachiisuuf asitti argamne waan ta'eef qaamaa qalbiidhaan akka nu hordoftanis abdii qabna. Abraahim Muhammad Hasan. Mee deeggarsa uummanni aanaa ciroo akkasumas hoggansi irra dhufanii asitti siif taasisan kana tumsa siif godhame kana mee akkamitti hubatta akkamitti ibsuu dandeessa? Niin galatoonfadha akka guddatti. Ummiyyee maqaan keessan eenyu? Maqaan kiyyamoo. Zeenabaa Ibrooti. Zeenabaa Ibroo isa kanaaf maal taatan? Isa kanaaf maal taatan? Haadha. Isaaf haadha? Mee gargaarsa irra godhameef kana akkamitti hubattan maal jettanii yaaddan tumsa irra isiniif taasifame kana? Mukkannan mootummaan abbaa jiraachisu. Dabalatu malee. Guyyaa hojiin tola ooltummaa haala adda ta'eetiin lammii keenya kan irkoo dahoo dhabee kophaatti dhiphatuuf taasifamaa jirudha. Ogeessa haala kanaan tumsi maatii kanaaf akka taasifamu taasisan waliin turtii gabaabaa taasifna. Ammas qaamaa qalbiin nu hordoftu mee jalqabarraa haga yoonaatitti maaltu hojii kan akka hojjettaniif isin kakaasee? Asladdiin Muhammadin Jaamaa koordineetara dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa daree aanaa kanaati. Akkasumas kaayyoo dhaabbatni keenya qabatee deemaa jiru kaayyoolee torban keessaa hiyyeessa manguddoolee hiyyeettii fi daa'imman akka qalleeyyii gargaaruun hojii jalqabaa ta'ee waan jiru nutis turtii guyyaa tokko asitti daawwiidhaaf dhufneen uummatana asitti agarree deeggarsa waliigalaa akka dhaabbatatti deeggaruuf qabannee har'agaa sanuma waanuma waadaa galleessan galmaan ga'uudhaaf asitti argamne jechuudha. Dura dhuftan akkanumatti nama harka qalleeyyii barbaadu dhuftan hojii biraatti dhuftan nama harka qalleeyyii barbaadu sun ta'een mana haadha hiyyeessaa ijaaramu jira ganda kana malee gamana ijaarsa mana sanii deeggaruudhaaf dhufneeti ijaarsa mana sanii deeggaruuf akkuma dhufneen tasa gisee as gorru uummatana asitti manni kun hirmaannaa uummataatiin deeggaramtee ijaaramte gaafa asitti agarru hawaasni Araddaa nutti akkana rakkoo kanaa jira haadha ilmaan 4 haati irratti dhiistee akka irratti duutee fi abbaan dhukkuba akka jiru saniif nuti kaayyoo dhaabbata keenya isa ijoodha waan ta'eef qabannee waan barbaachisu deeggaruudhaaf waadaa gallee asii deemne yeroo sana har'a waadaa san guutuu fi guunneet jechuudha asitti argamne miti. Mee maal fa'aa gootanii? Fakkeenyaaf firaasha finnee jirra, siree finnee jirra, uffata finnee jirra, midhaan gara fintaala lamoo kana finnee jirra fi meeshaalee kana fakkaatan asitti uffataalee xiqqaa zayitiillee qabannee finnee jirra. Amma mana sadaffaa eegallee irratti mala ammataa jira. Mana sadaffaa eegallee sadaffaa san amma boolli qotamee dhumee jira. Gara dhaabbatu jira kanallee qorqorroon hanga haftuun bitamtee mana keessa jirti. Hojii muraasa keessatti ammanee xumurama jedhee yaada. Yoom dhufnee? Kanarratti yaada gabaabaa jalqabbii hanga dhumaatti kan nuuf kennan itti gaafatamtu waajjira dhimma dubartiif daa'imman aanaa ciroo aadde Tamimaa waliin turtii taasiftu. Galatoomaadha. Jalqabarra gaafa kan godina Harargee lixaa aanaa ciroo Araddaa Marichuu namaatti argamna. Akkuma laaltanii agartan kana daa'ima harka qalleeyyii fi yetiima kan ta'e waan nyaatuu fi waan uffatu kan qabne uummanni isaa irkoo akkanatti ta'ee fi iddoo garaagaraarra walitti qabame qaamni biraatis jira dhaabbanni garagaraatis kan deeggaree jira amma immoo akkanatti haala isin agartan kanaan hoggansi keenyaa fi miseensi keenyas gara iddoo garagaraatti walitti dhufanii haala kanaan akkanatti uffisa kanas uffisaa waan nyaatanii fi waan dhuganii irraayis mana isaanii irraayis haala qabatama jiru kana jiddu gala godhannee hojii kenna tajaajila tolootummaatiin
lammiidhaaf waan ta'u kanaan har'a gargaarsa isaaniif tola akkamitti oolaa jirra gammachuu ilmoo ishiidha sababa garaagaraatiin gaafa kophaatti dhiistee du'aan irraa gargar baatu baay'ee namatti dhagahama har'a immoo ishiin yoo du'aanis gargar baate nuummoo ni jirraa fi maatiin taanee ilmoota nu guddisuudhaaf wanni nu daangeessu hin jiru dhaabbanni garaagaraatis ummanni keenya bal'aanis horeen keenyaas har'a dirmatanii akkanatti dhufanii daa'imman kana laaluun addunyaa guddoodha erga jettuun qabu. Galatooma ulfaadha mee deeggaramaan guyyaa har'aa as Araddaa Madichoo lakkoofsa lamaatti argina. Dr. Abiyyi Ahmed akkuma aangootti dhufeen Oromoon hojii khayrii dalaguu jira wanni dura. Hojii khayrii isaan dalagaa jiran kana nutis akka aanaa keenyatti qabatamaan nu hojii garaa jirtu mana haadhiyyeessaa barbaadamee irratti ijaaramaa jira. Haati hiyyeessaa karaa makiina irra jirtu haatetti uffanni itti uffatamee firaashin itti godhamee bakka isaan jiran ammaan tana gartan waan ta'eef wanni kana ol nama gammachiisu jiru rabbiillee dalagaa rabbi jaalatudha waan ta'eef roomillee roobaati jira. Kanaaf hojiin kana ol uummata keenyatti aantummaa ni qabne jennee paartiin badhaadhinaa dubbatu kan ammoo qabatamatti uummata keenya biratti argaa jirra. Akka kanatti lammiin keenya dargaggeessi hojii kana qabatee abbummaan kana qindeessaniif galata guddaa qabna. Hojiin kun hojii nama hundaati. Akkaatuma danda'aniin dandeettii walirra qabaniin mana kana ijaaranii mana caccabaa hunoo mana reefu laallisan mana bareedaa kan argaa jirra. Mana kammoo yeroo gabaabduu keessatti guyyaa 15 keessatti xumurree maatii kanatti galchine akkasitti suuralleen haarootti fudhatamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf dargaggeessa kana qindeessan dura galata guddaadhaan galchuu barbaada. Maaliif osoo deemanii argan osoo deemaniiti haadha rakkatti kan argan jechuudha. Kanaaf maatii isaanii wajjin waajiroonni kana wajjin deeggarsa guddaa godhan waajira dhimma dubartiidha, waajira hawaasummaadha, sadarkaa godinattis sadarkaa aanattis kajiran jajjabaatanii dalagaa kana olii hawaasa keenya kana ol miidhama qaba waan jiraniif daran akka gabboonii deeggaran gaafii kana qabatanii akka deeggarsa guddaa godhan ammallee akka bira dhaabbatan asumaaniin dhaamaa fi galata guddaa qabammaaf. Maaliif waldaan kun dhugaa dubbachuudhaaf waldaa guddina Oromooti. Maqaan isaatu guddina Oromoo agarsiisa. Yeroo gabaabduu keessatti maallaqa xiqqaadhaan sossoo'aa ture. Amma immoo sossoo'ee jira jechuudha. Yeroo gabaabaajitii lama keessatti gara 900 gara miliyoonatti maallaqa dhiyaatu guuramaa jira jechuudha. Kanaaf hojiin asirratti hojjetame dareen itti fufuu qaba. Deeggarsi waajirri hawaasummaa godinaatis godhee asirratti piroojeektii kana qabuudhaaf uummanni aanaa Ciroo akka isin gartan kan lafti tun amma urullee yoo qabaatan lafa waa hedduu kennitu miti waan ta'eef ammallee isaan kanaaf fuula duraafis yaaddoo isaanii kan akka bira dhaabbannee keessaa baasuu dandeenyu irratti akka hojjennu asumaan walii dhaabna galatoomadha wanni kana nama gammachiisu jiru jechuun barbaada. Dhaabbanni guddina hawaasaa Oromiyaadha yeroo dhiyoodha hundeeffamni isaallee dhaabbata adeemsa baruu barsiisuu keessatti kolleejjii ta'eetiin Bishooftuu keessatti kan barsiisu tajaajila hawaasa irratti sooshaal workariidhaan hanga leevilii 4tti kan eebbisee baasaa ture. Amma eebbisee barataa sana hawaasa keessa bobbaasuu qofa osoo hin ta'in anillee qaamaan argame saaxilamummaa uummataa xiqqeessuu keessatti gahee kiyya hawaasummaadhaan cinatti mootummaan waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaatiin illee kan qabatee deemu saaxilamummaa uummataadha xiqqeessuudha. Uummata saaxilamee argamee yoo jiraate immoo akka dandamannaa sagantaa dandamannaati dandamachiisuu keessatti jechuun gahee olaanaa qabatu. Maallaqa hawaasarraa kan miseensummaa dhaabbata kanaa hanga birrii 160 ni kafalama waggaatti al tokko jechuudha. Uummatarraa walitti qabeetu uummataaf deebiseeti kan raabsu waan ta'eef yeroo dhiyoodha caasallee kan guddachaatii jiru ammaa caasa guddateen fixanne ganaa aanaa 5 qofa kan nuti himatame yeroo jedhee aanota 16 magaalota qabnu wajjin jechuudha 17 akka simatan godhuudhaaf adeemsa keessa irraa piroopozaala garaagaraa barreessu. Har'ammoo wanni Araddaa Madichoo lakkoofsa lamatti arginu kun tasa dhufanii Araddaan kun miseensummaa dhaabbata guddina hawaasaatiif illee araddoota aanaan Ciroo qabdu keessa adda durummaadha kan miseensa ta'anii ogguma san osoo yaadirmeen dhaabbata kanaallee hin galiniif bakka akka gumii wal gargaarsa hawaasatti dhaabbata ta'ee dhufe waan jedhame qofaaf dafaniiti kan miseensa ta'anii. Kanaaf tajaajilli kun dursa ammaasis aradduma kana keessatti argamuu isaatiin kennamuu isaatiin baay'ee natti toleera. Sababni